amantaadhaan shakkii tokko malee kan kadhannu hundisaa Waaqayyo hinnuuf guuta, kan barbaanne hundumasaa Waaqayyo hinnuuf raawwata, inni hundumaa kan danda'udha jennee amantaa guutuudhaan fuuldura Waaqayyo dhaabbachuu danda'u qaba jechuudha. Namni tokko yeroo kadhannaa geggeessutti waan kadhatu sana hundumasaa Waaqayyo akka inni dhaga'uu fi Waaqayyos deebii akka inni kennuu fi amanee amantaa guutuudhaan jabaatee dhaabbachuu danda'u qaba jechuudha. Malee shakkiidhaan yookaan immoo yaada biraa keessa seenee waa'ee jireenya foonsaa yaadaa ilaalcha adda addaa sammuu isaa keessa jiru yaadacha asiitii yaa abbaa keenya kan jedhu yoo ta'e asiitii kan kadhatu yoo ta'e kadhannaan isaa fuuldura Waaqayyootti ni dhaga'ama kan jedhuudhaa fi gaaffii guddaadha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu jabaatee dhaabbatee eenyuun kadhachaa akka jiru fuula eenyuu dhaabbachaa akka jiru hubachuudhaan kadhannaa isaa guutummaa guutuutti amantaa guutuudhaan dhiyeeffachuu kan danda'u ta'uu qaba. Inni biraanis fuula keenya gara baha biiftuutti garagalchuu qabna jechuudha. Gara baha biiftuutti fuula keenya garagalchuu qabna. Kunis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa yeroo murteedhaaf dhufu karaa baha biiftuu dhufa waan ta'eetii fi gara baha biiftuutti dhaabbannee Waaqayyoodhaan kan galateeffannu, Waaqayyoodhaan kan kadhannu ta'uu qaba jechuudha. Inni biraan arfaffaa irratti immoo quba keenyaan yookaan mallattoo fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan dhagna guutummaa dhagna keenya kan mallatteeffannu ta'a. Innis maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko jechuudhaan kunis mallattoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraatii gara addunyaa kanaatti dhufee gara haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam keessa buluusaa, akkasumas gara bita keenyaatti yeroo deebisnu immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sababa badii keenyaatiin, sababa cubbuu keenyaatiin kennaa keenya qulqullummaa keenya dhabnee gara bita isaa yookaan gara si'olitti kufnee kan turre gara mirga isaatti nu deebise isa jedhuuf immoo bita keenya irraatii gara mirga keenya irratti mallatteeffachuudhaan Waaqayyo abbaan keenya fayyina isaatiin gara keenya dhufuusaa kabaja isaa akka dhaabbannuudhaaf mirga isaa akka dhaabban mirga gaafa jennu ulfina Waaqayyo ilaaluudha malee Waaqayyo biti isaa asiidha mirgi isaa asiidha jennee akka nama kanaatti fuuldurri isaa isa kanadha duubni isaa isa kanadha jennee kan tilmaamnu kan madaallu miti jechuudha. Walumaa gala mirga Waaqayyo kan jedhame ulfina Waaqayyo dhaaluu, mootummaa Waaqayyo dhaaluu, jireenya baraabaraa dhaaluu isa jedhu sana sammuu keenya keessatti yaaduudhaani mallattoo fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan of mallatteessina. Kunis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee yeroo turetti seexana fannoo isaarra taa'ee hafuura seexanaa sana yookaan garbummaa diinaa sana jalaatii kan nu oolche kan nu baase ta'uusaa yaadachaas mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan of mallatteessinu ta'a jechuudha. Dabalataan sodaa fi tasgabbiidhaan kadhannaa keenya dubbisuu yookaan kadhachuu danda'u qabna jechuudha. Yeroo jennu Waaqayyoodhaan sodaachuun akkuma jiruttidha. Namni hundumtuu Waaqayyoodhaan sodaachuu qaba. Sababni isaa sodaan Waaqayyoo ogummaa jalqabaati jedhe qulqullichi Salamoon akkuma inni dubbate jechuudha. Sodaan Waaqayyoo tokko keenya keessa jiraachuu qaba. Garuu addatti sodaa addaa ofirraa fageessinee Waaqayyoodhaan sodaachuu qofa ta'uudhaan tasgabbiidhaan immoo tasgabboofnee yaada keenya sassaabannee yeroo tokko yeroo kadhannaa gamtaa waliinii taasisnu yaada keenya haa sassaabannu jennee kan eegallu jechuudha. Tasgabboofnee kadhannaadhaaf dhaabbachaa akka jirru yaadannee Waaqayyo gara kadhannaa keenya akka inni ilaalu hubannee yaada tasgabbaadhaan dhaabbannee kan kadhannu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kadhannaan keenya yaadaan yookaan dubbiidhaan yookaan immoo kan dubbifamu yoo ta'e lapheen keenya gara Waaqayyootti kan hirkifamu ta'aa jira jechuudha. Yaada keenyaan kadhanna yoo ta'es kan dubbannu yoo ta'es dubbannee kan kadhannu yoo ta'es yaadni keenya guutummaa yaada keenya lapheen keenya Waaqayyo gara kadhannaa keenya iji Waaqayyo gara kadhannaa keenya ni ilaala kan jedhu kadhadhaa isiniifan dhaga'a balbala kos rukutaa isiniifan banana waammadhaas isiniifan dhowwaadha kan jedhe ooma isaa Waaqayyo waan ta'eedhaa fi Waaqayyo gurri Waaqayyo gara kadhannaa keenya dhaggeeffachaa jira, gara iyyannaa keenya dhaggeeffachaa jira, kadhannaa keenyaafis deebii nuuf kennaa jira kan jedhu amanuudhaan tasgabboofnee yaada keenya sassaabannee kadhachuu danda'u qabna jechuudha. Yeroo tokko yaadni keenya osoo
kadhannaa irra jirru waa jireenya foon keenya yaaduu dandeenya ta'a. Egaa Waaqayyo hundumaa danda'a, hundumaa beeka waan ta'eetii fi waan hunduma isaa akka nu yaadnu osoo hin taane inni akka fedhii isaatti kadhannaa keenyaatiif deebii ni kenna. Kanaaf isa kana taasisuu danda'uu qabna. Inni biraan sagadaa fi jilbeeffannaadhaan Waaqayyoon kadhachuu danda'uu qabna. Kunis Waaqayyoon qofa waaqeffachuuf isa qofaafis sagaduudhaaf abboommiin jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gubbaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gubbaa seexanni yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontos keessatti soomaa turetti lagannaa irra turetti halkan 40 guyyaa 40 gara tajaajilaatti osoo hin seeniin erga galaana Yordaanositti cuubameeti gara gammoojjiitti gad bu'ee soomaa kadhachaa tureera. Seexannis gara isaatti dhiyaatee naaf sagadi kan jedhu gaaffii kana dhiyeesseefi ture. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis yeroo kanadha Waaqayyoon qofa waaqeffachuudhaaf isa qofaafis sagaduudhaaf eenyullee akka inni danda'uudhaaf akka qabuudhaaf Waaqayyo uumaa keetiif qofa sagadi kan jedhu abboommiin barreeffamee jira jechuudhaan seexana kana kan ifate ta'uusaa kitaabni qulqulluun Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gubbaa irratti ni ka'a jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu yeroo kadhannaa kadhannutti kan sagannuu fi kan jilbeenfannuu fi samii kanaaf waaqa kana isa uume isa hundumaa jiraachisuu danda'u isa hundumtuu isaan ta'e isa qofaaf sagada dhiyeessinaa, isa qofaaf jilbeenfannaa ni taasisna. Inni kun kan waaqummaa isaati. Waaqummaa isaatiif saganni ulfinaa immoo akka ulfina isaaniitti ergamootaaf qulqullootaaf kan ta'u jira. Inni kun kutaa biraa keessatti ilaalamuu ni danda'a. Saganni gosa lamatu jira. Sagada kennaadhaa fi sagada waaqummaa kan jedhu jira. Saganni waaqummaa walumaa gala Waaqayyo qofaaf kan raawwatamu, Waaqayyo qofaaf kan jilbeenfatamu, Waaqayyo qofaadhaaf namni kan sagadudha. Inni kun sagada waaqummaa jedhamee ni beekama jechuudha. Kanaaf yeroo kadhannutti kan sagannu Waaqayyoodhaaf ta'u hubachuun hunduma keenyarraa inni jira jechuudha. Inni biraanis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis yeroo fannootti addatti yeroo rakkoo adda addaa simachaa ture gara fannootti yeroo dhiyaachaa tures ofii isaa adda isaatiin gombifamee jilba isaatiinis sagadee yookaan jilbeenfatee kadhatee jira jechuudha. Inni kunis yeroo namummaa isaatiin biyya lafaa kanarra deddeebi'aa turedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 39, Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 35 gubbaa yeroo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa kana taasisaa akka ture kitaabni qulqulluunis ragaa nuuf ba'a jechuudha. Inni biraan saganni keenya immoo hafuuraan dhugumaan ta'uu qaba. Akkuma gooftaan keenya dubbate namni kadhatu yommuu boqonnaa waa'ee sagada dubbatu irra ga'u Waaqayyoof sagaduu qaba. Yommuu kadhannaa eegalu akkasumas yommuu kadhannaa isaa raawwatus sagaduu qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf galataadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii keessatti Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf sagada tokko ni sagannaa, Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf sagada tokko ni sagannaa, Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf sagada tokko ni sagannaa yeroo jedhamu hundi keenyayyuu Waaqayyoodhaaf maal ta'uu qabna jechuudha, sagaduu qabna jechuudha. Ulfina Waaqayyoodhaaf dhiyeessuu qabna jechuudha. Kun yeroo kadhannaa keessatti gochaanis raawwachaa deemuu danda'uu qabna. Yeroo Waaqayyoodhaan galateeffannuttis galateeffannaa keenya mul'isuu danda'uu qabna jechuudha. Kun kutaa kadhannaa keessatti namni kamiyyuu yeroo kadhatu yeroo hundumaa beekee taasisuu kan qabu ta'uu isaa barnoota mana kiristaanaa keenya keessatti nuuf ka'a. Akkasumas yommuu kadhannu harka keenya gara Waaqayyootti diriirsuu danda'uu qabna jechuudha. Harka keenya gara Waaqayyootti akkasiin diriirsinee Waaqayyoodhaan kadhachuu qabna. Caalatti immoo yeroo namaaf kadhannu harka keenya diriirsuu qabna. Kunis kitaaba qulqulluu keessatti lafa kadhata gootanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qoccollootiin utuu hin ta'in yaada qulqullaadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan kitaabni qulqulluun ergaa qulqullichi Phaawulos warra gara Ximootiyoositti erge isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 gubbaa irratti kaa'ee jira. Kanaaf harka keenya bal'isnee Waaqayyoodhaan kadhachuu qabna. Abboonni harka bal'isanii kadhachuu kana duukaa yeroo kaasanii namni gaafa harka isaa bal'isee Waaqayyoodhaan kadhatu Waaqayyo addunyaa kana guutee kan uume waan ta'eedhaaf wantoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaas guutee kan uume isadha waan ta'eedhaaf harka diriire kana akkasumaan hin hambisu
inni hundumaa guutee namaaf kennu isadha. Kanaaf yeroo kadhannutti harka keenya dabarsinee waaqayyoodhaan kadhachuu akka qabnu hinnuuf kaa jechuudha. Kun walumaa gala duraa duuba yookaan dursinee yeroo kadhannuudhaaf kadhannaadhaaf kaan yaadaanis yeroo kadhannu dubbiidhaanis yeroo kadhannu akkasumas dubbisnees galata maariyaam isaa ta'u kitaabolee kadhannaa kanneen biroos yeroo kadhannu walumaa gala wantoota amma kaasne kana qabaachuu kan raawwachuu akka nuyi qabnu hinnuuf kaa jechuudha. Aamin barsa keenya waaqayyo sagalee jireenya sinaa dhageessisu. Gaafin itti aanu gaafii sadaffaan akka barumsa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti guyyaatti si'a 7 kadhatama. Kana jechuun guyyaatti guyyaa jennu sa'aatii 24 keessatti si'a tokko kiristaanni tokko kadhannaaf dhaabbachuu qaba. Sa'a 3tti, sa'a 6tti, sa'a 11tti akkasumas jechuudha galgala sa'a 3tti. Halkan keessa sa'a 6tti deebi'ee ganama sa'a 11tti kadhannaaf akka qabu mana amantaa hin barsiiste jechuudha. Maaliif sa'aatiiwwan maaf akka fakkeenyaaf amma maaf sa'a 7tti 8tti hin taane hiikaa mataa isaanii qaban immoo kan jedhudha gaafin inni sadaffaan. Gaaffii gaariidha kunis. Egaan dhuguma manni kiristaanaa keenya yeroowwan kadhannaa jechuudhaan sa'aatii qooddee jirti. Yeroo kana jennu namni kamiyyuu uumaa isaa kan inni yaadachuudha qabu sa'aatii daangeffame kanatti yookaan sa'aatii kenname kanatti qofadha jechuudhaaf miti jechuudha. Namni amma danda'etti yeroo kamiyyuu sa'a kamiyyuu waaqayyoodhaan yaadachuu waaqayyoodhaan kadhachuun kanuma jirudha jechuudha. Garuu addatti immoo akkaataa sirna mana kiristaanaatti yookaan barnoota mana kiristaanaatti kiristaanni tokko yeroowwan 7 kana keessatti kadhannaa taasisuu danda'uu qaba kan jedhu ni jira. Inni kun sababa mataa isaanii qabu. Maaliif ganama barraaqaan sa'aatii 3 irratti, sa'aatii 6 irratti, sa'aatii 9 irratti, sa'aatii 11 irratti akkasumas galgala sa'aatii hirribaa yookaan naannoo sa'aatii 3 irratti akkasumas immoo halkan keessaa sa'aatii 6 irratti kadhannaan akka taasifamuudha qabu barnoonni mana kiristaanaa yookaan sirni mana kiristaanaa keenya ni ka'a. Kun immoo maaliif isa jedhuudhaaf yeroo kaasnu egaan ganama sa'aatii hirribaa ka'u irratti namni tokko yeroo hirribaa ka'u harka isaa erga dhiqateetii booda hojiitti osoo hin seenin kadhachuu qaba. Kunis sa'aatii gooftaan himatamee fuuldura Philaatoositti dhaabbate fuuldura Philaatoositti dhiyaatedha jedha barnoonni mana kiristaanaa keenya. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 1 gubbaa irratti yeroo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos himatamee waaqni cubbuu hin qabne qulqulluu ta'ee osoo jiru addunyaa kana fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti kan dhufe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos amala namummaa fi amala waaqummaatiin biyya lafaa kanarra deddeebi'aa yeroo turetti fuuldura Philaatoositti himatamee kan inni dhiyaate ganama sa'a 1tti waan ta'eetii fi isa kana yaadachuudhaaf inni waa'ee cubbuu keenyaatiif inni dhiphachuun kan qabu osoo nu ta'ee jiru waa'ee keenyaatiif kan dhiphate waa'ee keenyaatiif gidiraa kan arge waa'ee keenyaatiif kan himatame qulqulluu ta'ee osoo jiru himata kana kan baate isadha. Waa'ee keenyaatiif jedhee fuuldura Philaatoos kan dhaabbate isadha. Isa jedhu yaadachuudhaaf jecha ganama kan kadhannu ni ta'a jechuudha. Inni biraan nagaan nu bulchiteetta nagaan nu oolchi jennes namni kiristaanni tokko kan namni kamiyyuu kan kadhatudha jechuudha ganama bariidhaan yeroo ka'u jechuudha. Kanaaf sababa kanaan ni akka barnoota mana kiristaanaa keenyaatti ganama keessaa sa'a 3tti immoo maaliif kan kadhannu isa jedhuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 14 gubbaa irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Philaatoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka fannifamuuf itti murteessee jira jechuudha. Waaqni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaatiif inni cubbuu tokko osoo hin qabaatin inni qulqulluu ta'ee osoo jiru already yeroo ilaallu jalqabumayyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu fannoo irratti dhangalaasee du'aa ka'ee fayyina guutuu qulqullummaa guutuu kennaa guutuu isa jalqabaatti nu deebisuudhaaf akka inni dhufe beekamaadha. Yoo kana hin taasisne dhalli namaa fayyuu hin danda'u jechuudha. Kun ta'uun isaa dirqama. Garuu Philaatoos gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti ganama sa'aatii 3tti
inni akka inni fannifamuudhaaf murtoo isaa kan kenne murtoo isaa dabarsee kan kenne ta'uu isaa hinnuuf kaa waan ta'eedhaaf isa kana duukaa ol qabsiisuudhaan ganama sa'a 3tti sirni kadhannaa ni raawwata. Sa'a 6tti kan raawwatamuuf kan geggeeffamuuf immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 29 gubbaa irratti sa'aatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni isaan itti fannisan sa'a 6 waan ta'eedhaaf wayinii hadhaawaas yeroo kanatti kan obaasan waan ta'eedhaaf inni amala namummaa isaatiin waan dheebotee bishaan kadhateedhaaf isaan immoo dhangaggaa yookaan ontaatti isa jedhamu jechuudha wayinii hadhaawaa isa obaasanii jiru. Isa kana yaadachuudhaaf jecha fannoo irratti kan nuuf fannifamte unuuf jettee wayinii dhangaggaa kan dhugde isa jedhu yaadachuudhaaf jecha sa'aatii kanatti kadhannaan akka inni taasifamu ni barsiifama. Sa'aatii 9ttis manni kiristaanaa keenya nuyi akka kadhannu taasisti. Inni kunis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuu isaa fi foon isaan kan adda ba'edha. Yeroo jennu fannoo irratti erga fannifameeti lubbuu isaa fedhii isaatiin dabarsee kenneera jechuudha. Inni kunis jecha isaa isa xumuraa raawwatameera isa jedhu dubbachuudhaan lubbuu isaa fedhii isaatiin dabarsee kan kennedha. Kunis fedhii isaatiin gara Si'ool deemee lubbuuwwan Si'ool keessa jiru yookaan jiran nagaan isiniif haa ta'u jedhee yeroo inni itti isaaniin gaafatedha jechuudha. Kanaaf sa'aatii 9 kanatti lubbuu fi foon isaa fedhii isaatiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan baase yookaan kan du'e waan ta'eetiif Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 gubbaa sababa kanaatiif kadhannaan ni labsama. Sa'aatii 11ffaatti kun sa'aatii foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara boolla awwaalaatti seenedha. Yoosef fi Niqoodimoos kan jedhaman Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 gubbaa irratti Philaatoosiidhaan eeyyamsiisanii fannoo irraatii buusanii awwaala haaraatti yeroo isaan geessan fannoo irraatii yeroo isaan itti buusan isa kana kan itti yaadannudha. Sa'aatiin keenyas deemaa jira fi gaggabaabsaa jira. Galgala sa'aatii hirribaa yookaan sa'aatii 3 kan jennu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Geetsemanitti kan itti kadhatedha. Ofuma isaa kadhannaa kan itti taasise waan ta'eedhaaf Yihuudoonnis karaa Yihuudaa fayyadamanii sa'aatii gooftaa keenya itti qabanidha. Osoo inni kadhachaa jiru bartoonni isaa rafaa turanii inni kadhannaarra ture. Yihuudaan immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan yeroo inni itti dabarsee kennedha. Isa kana yaadachuudhaaf jecha kadhannaa ni taasisna. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 36 gubbaa irratti ni arganna. Halkan walakkaa yookaan sa'aatii 6 kun immoo hojii duukaa bu'ootaa keessatti akkuma barraa'e Phaawulosiif Siilaas mana hidhaa keessatti halkan qixxee Waaqayyoodhaan faarfachaa galateeffachaa turanii jedha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 Phaawulosiif Siilaas egaa hidhamanii turanii sababni hidhamuu isaaniis wangeela qulqulluu labsuu isaaniirraa kan ka'edha. Dhugaa wangeelaa dubbachuu isaaniirraa kan ka'edha. Sababa kana maqaa balleessiidhaan himatamanii gara mana hidhaatti deemanii turanii iddoo sana keessatti Waaqayyoodhaan faarfachaa Waaqayyoodhaan galateeffachaa hidhaan isaanii irraa hiikamee sochiin lafaa ta'ee ifti guddaanis ifee namoonni baay'een illee gara Waaqayyootti akka deebi'aniidhaaf sababa kan ta'an halkan kana waan ta'eetiif sa'a kanatti waan ta'eef nus sa'aatii kanatti Waaqayyoodhaan akka kadhannu manni kiristaanaa keenyaan nu barsiisti. Inni biraanis sa'aatii kanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isa Addaamiidhaaf waadaa galame dhala keerraan dhaladheen si fayyisa jedhee ofii isaa isa waadaa gale sana dhufee kan dhalate haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraati halkan keessaati halkan sa'a 6tti waan ta'eetiif sa'aatii kana yaadachuudhaaf ni kadhanna. Inni biraanis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aatii kan ka'e halkan keessa sa'aatii 6ttidha. Abboonni keenya fuulduratti akka kaasanitti sa'a 6tti dhalatee jira. Du'aa ka'umsi sa'aatii 6ttidha. Addunyaa kana dabarsuuf kan dhufu illee sa'aatii kanatti ta'a jedhanii ni kaasu kan ni barsiisu jechuudha. Isa kana yaadachuudhaaf jecha halkan bariidhaan yookaan halkan walakkaa sa'aatii 6 irratti kaanee Waaqayyoodhaan ni galateeffanna jechuudha. Qulqullichi Daawit faarsaa isaa 118 119 lakkoofsa 55 gubbaa irratti 118 yookaan 119 lakkoofsa 55tti halkan maqaa keenya yaadadhaa jedhee Waaqayyoodhaan akkuma inni faarfate Waaqayyoodhaan akkuma inni galateeffate akkuma inni gara Waaqayyootti kadhate nus halkan walakkaa kanatti Waaqayyoodhaan yaadachuu akka nuyi qabnu kadhachuu akka nuyi qabnu manni kiristaanaa keenya ni kaasti. Namni kana godhuu dadhabe garuu jedha. Namni kana godhuu dadhabe guyyaawwan kana keessatti yookaan guyyaa tokko keessatti sa'a 24 keessatti guyyaawwan yeroowwan amma jedhaman kana keessatti namni kadhachuu hin dandeenye garuu
inni guddaan yeroowwan sadii kadhachuu danda'u qaba jedha. Inni tokkoffaan ganama yeroo hirribaatii ka'u sa'aatii ganamaa jechuudha. Inni lammaffaan sa'aatii 6tti jedha. Galgala sa'aatii hirribaa yookaan sa'aatii 3tti waaqayyoodhaan kadhachuun akka dirqamaatti yeroowwan kana keessatti jechuudha ni barsiifama. Kadhannaawwan sa'aatii ta'an jiru namni hin dandeenye garuu ganama guyyaa fi galgala waaqayyoodhaan galateeffachuu akka inni qabu kadhachuu akka inni qabu barnoonni mana kiristaanaa ni keenya ni kaa'a jechuudha. Sababoota kanaatiifidha kadhannaan sa'aatii kanaatiin kan qoodame. Kiristaanni kamiyyuu garuu sa'aatii guutuu yookaan yeroowwan guutuu waaqayyoodhaan yaadachuu akka inni qabu. Sa'aatii kana qofaatti kadhachuu sa'aatii kana qofaatti waaqayyoodhaan yaadachuu isa jedhu osoo hin taane sababoota kanaatiif waaqayyoodhaan sa'aasaa kanatti kadhachuu danda'uu qabna isa jedhu kaasuu barbaadeeti malee saa kana qofatti waaqayyoodhaan yaadachuu kadhachuu qabna isa jedhu kaasuu barbaade miti. Namni hundumtuu sa'aatii isaa mijatetti waaqayyoodhaan yoo kadhate eebba argata, suga argata isa jedhu hubachuun gaariidha.